lubbuma keenya nu keessatti raafama. Maali dinqiin seenaan dinqiin ajaa'ibaa akkasii kitaaba kanarra jiru kun? Filoozofii nan jaaladha. Nama taayitiliittiin amannedha jechuu dandeenya? Nama baratedha lama amanamaadha namni kunis jedhaniiti na waamani. Anamma akkamitti fayyadamu ree nama ammayyuu? Lubuma jedhame yoo waamame. Lubuma yoo jedhamta. Akkamitti baduu yaadne? Inviteeshiniin argattee faranjootatti na waamee waldaa isaaniittiin jedheen. Daani'el Dabalaa eenyu? Amma qotee bulaa keessaa baqattanii dhuftanii asitti nu jalaan baatanii jedhee nutti kakate. Baqannee galle. Wattaadara ta'uu baqattanii? Wattaadara ta'uu baqannee galle. Yooyaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Shoo torban kanaa nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jecha Gammadaa Shoo kan torban kanaa sagantaan keessan isin jaalattan deebi'ee jira. Torban kanas ammoo keessummaa baay'ee jabaa fi nama hayyuu ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Namni kun eenyu laata? Yooyaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Shoo torban kanaa nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jenna. Akkasumas torban kun torban ayyaana waan ta'eef immoo baga ayyaana waggaatiin isin ga'e isiniin jechuu barbaannaa. Egaan torban kun akkuma isin beektan ayyaanota gurguddoo lamaan marfamee kan jiru biyya faranjiitti yookiin immoo daawwattoota keenya biyya hambaa ta'anii nu daawwataniif torban kun ayyaana waggaati. Waggaa haaraadhaa baga waggaa haaraa bara 2026 nagaan isin ga'e isiniin jechuu barbaanna. Akkasumas immoo torban darbe kana akka faranjootaatti gannaan yookiin Christmasiin kabajamee jira. Akkasumas immoo torban nu fuuldura jiru kanatti immoo biyya keenyatti guyyaa itti dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti kabajnu fuuldura keenyatti dhufaa jira. Hunduma isaatiif walitti qabnee Gammadaa Shoorraa baga ayyaana waggaa nagaan geessan. Ayyaanni kun kan nagaa, kan gammachuu fi kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u isiniin jechuu barbaanna. Maarree torban kanas ammoo keessummaa ayyaana kanaaf isiniif ta'u nama jabaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Keessummaan keenya torban kanaa nama hedduu baay'ee jabaa fi cimaa ta'e akkasumas immoo luba, barsiisaa fi barreessaa jabaa seenaa nama baay'ee guddaa ta'e tokko irratti immoo ji'oottan darban kana keessa barreeffameen immoo ijoo dubbii ta'uudhaan wanta gurguddaa nama hojjete guyyaa har'aa kana qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Maarree namni kun eenyu, seenaa eenyu barreessanii akkasumas immoo waa'een isaanii immoo maal fakkaata? Turtii baay'ee barsiisaa fi bashannansiisaa akkasumas immoo waan hedduu irraa argachuu dandeessan keessummaa keenya kanarraa argattu jedheen abdii guddaa irraa qaba. Egaan daawwattoota keenya torban kanas ammoo sagantaan keenya kun babbareedee tottolee isin biraan akka geenyuuf gaheen ispoonsaroota keenya daran olaanaa ture. Ispoonsaroonni keenya Itiyoo Telekoomii fi akkasumas immoo Ilillii Grand Real Estate galatooma ulfaadhaa jechuu barbaanna. Keessummaan koo guyyaa har'aa luba Fiqaaduu Beenyaa Gandhaalaati. Haamilee ho'aadhaan naasimadha. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeggan tam jirtu. Akkam akkam. Akkam jirtu. Nagumaami. Nagaadha. Nagaa. Fayyuma. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nagaadha. Noora ayyee. Ishee. Horaa jedha Oromoo. Akkas akkas. Ilillii Grand Real Estate walakkeessa magaalaa guddittii biyya keenyaa kan buufate argama bareedaa irratti kan argamu hoteelota gurguddoo abbaa urjii 5 hedduun kan marfame giddugala magaalaa Finfinnee Koomishinii Dinagdee Afrikaa irraa meetira 200 fagaatee Kaazaanchisitti Ilillii haaraan biqileera. Hoteela Intarnaashinaallii Ilillii fuulduratti dhimma keessan kamirraayyuu otoo hin fagaatiin waajjiraalee mootummaa fi miti mootummaa muummeetti dhiyaattanii akka jiraattaniif filannoo gaarii kan isiniif dhiyeesse Ilillii Grand Real Estate. Gamoowwan abbaa darbii 30 fi 32 ijaaruun tajaajila jireenyaa guutuu ta'e waliin qopheessuun isin qofa eeguu irratti argama. Bakkeewwan daldala adda addaaf kan oolu akkasumas waajjiraalee fi manneen jireenyaaf mijatoo ta'an gurgurtaaf dhiyaatanii waan jiraniif akka Ililliitti miidhagee isin eegaa jira.
Yaadda'inaa warreen ulaagaa liqaa guuttan baankii Awaash waliin haalli isiniif mijatee waan jiruuf shakkii tokko malee nutti goruu dandeessu. Manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedha. Ilillii Grand Real Estate. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Luba Fiqaaduu baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdan. Cheers jennee eegalla sagantaa kee. Ala kunoo. Akkas. Egaa taayitilii baay'ee qabdu. Taayitilii lubummaa jira, barreessaan jira, barsiisaan jira. Yeroo baay'eedhaaf immoo akkan isin beekutti nama taayitilii jaallatus miti. Taayitilii barsiisaa jedhu waggaa baay'eedhaaf baattanii turtani. Isa kamiin yeroo waamamtan baay'ee isin gammachiisa laata? Maaliif gaaffii kanaan jalqabdee na qortammati? Isa boodaatiif qophaa'aa deemuu jedhe. Akkuma ati jette amma lubadha Fiqaaduu Beenyaa Gandhaalaan jedhama. Yeroo ammaa kana filannoodhaan waldaa Makaana Yesuus keessatti gargaaraa barreessaa olaanaa waldaa Makaana Yesuus Itoophiyaa ta'een tajaajilaa jira. Isa birattis immoo barsiisaa lallaba keessattis immoo olii gadi deemeen hirmaannaa nan qabaadha. Kanaaf ammaa fi lubuma jedhame yoo waamame. Lubuma yoo jedhamtan. Of course egaa taayitiliin inni olaanaa fi inni guddaan taayitilii hangammatti qabdan keessaas taayitilii lubummaati. Irra caalaa immoo barsiisummaadhaanis immoo namni baay'eenis hin beeka. Nama taayitiliittiin amannedha jechuu dandeenya? Uumama kootiin maqama kootii yoo waamame natti tola. Uumama koo kana immoo bakkees bahee gaafa laalu gaafa pirootokoolii yoo ta'e malee namni kallattii maa wal waama. Biyya keenyatti garuu yoo taayitilii duuka fiddee fi malee tokko immoo hin danda'an. Dooktar Injiinar yoo jette malee. Bakkeetti maa yaadamu waan akkasii. Yaadamu kanaaf manuma keessaa jalqabee ani Fiqaaduu Fiqeedhaan hin beekama. Waan namarraati gaaffii uumuu danda'u of kaasee baay'ee hin jaaladhus. Anamma akkamitti fayyadamu reen ammayyuu cinqii keessa seenaan jira. Ati amma akka jaalatte itti fayyadame. Ani mirga keessiin eega. Okay. Kabajamtoota daawwattoota keenya mirgi koo naaf eegameera. Mirgi koo yoo naaf eegame immoo isa salphaadhaan ani gaafadhaa. Lubni Fiqaaduun nama baay'ee simpilis ta'an waan ta'aniif waanuma daayirektii jijjiiruu kana fayyadamna jechuudha. Egaa baga gammadaa shootti nagaan dhufte irra deebi'uudhaani lubni Fiqaaduun nama baay'ee barsiisisaa diip ta'e gadi fagoo ta'e namoota baay'eedhaan jaalatamu anaan dabalatee
barsiisummaa kana duruma waan ijoollummaatiin kaatanii hawwaa turtan wayii ture moo duubarra waan dhufe wayiiti? Dhugaa dubbachuuf akkuma ati jettee baay'ee barsiisuuf lallabuu irratti xiyyeeffadha hojii biiroo irra caalaayyuu. Ani dhaladhee waggaa 8tti warri keenya gara waldaa makaana Yesuusitti kan dabalamanii waggaa 8 jalqabeen waldaa keessatti guddadhe. Kanaaf baay'ee isaa gara macaafa qulqulluu qo'achuu barsiisuu lallabuu kana irratti xiyyeeffadha malee kennaa adda addaa kanallee argachuudhaaf waaqayyoon kadhadhee mul'ata kana arguu raajii dubbachuu maal kana really gara sanarra nan deemsifne. Kanaaf isuma barbaade immoo isuma sanatti immoo akkanani milkaa'u na godheera waaqayyo jechuun barbaade. Ijoollummaa keessatti mana barnootaa eessatti barattanii eessatti guddattanii ijoollummaa keessatti xiqqoo duubatti deebinee too yaadanni bareedaadha. Inni baadiyyaatti nu deebisa gaana dandeesse baadiyyaa na duka dhaqxa. Nan deema. Karaan isaa amma tottoleera taanaan nan deema. An baadiyyaatti guddadhe hoolaas tikseeraa horiis tikseeraa. Ijoollummaadhaan immoo mana barumsaan galee dur dabiliyaan jedhamu immoo jira. Dabilii jechuun waggaa tokko keessatti kutaa 2 galta. Akkattam deeman ture kanaaf ani kutaa 9 yeroo ga'u waggaa 15. Waaw. Waggaa 15 kutaa 9 ga'ee baadiyyaa naannoo Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Raaree keessatti maatiin keenya maatii averajiidha. Sooressa baay'ee intina miti hiyyeessa maalis miti maatii averajiidha. Of danda'ee maatii jiraatudha. Achi keessatti guddadhe mana barumsaa dhiisee waggaa 13 immoo kutaa 9 keessaa waggaa 13 dhiisee baadiyyaatti deebi'ee baadiyyaa keessa kutaa 9 nan ture gaa yeroo dheeraa waggaa 13f achitti maatii dhaabe. Kutaa 9 ga'ee kutaa 9 geessanii barnootani dropping godhe nan dhaabe baadiyyaatti deebi'ee waggaa 13 kutaa 9 qotuuf moo maaliif deebi'e? Qonnatti deebi'ee. Maaltu uumamnaan? Wanti uumame yeroo sana maatii keenya keessaa beektaa warra ani sadhu maatii jechuun ijoollee durbaa 7 qabu. No 6 qabu 6 keessaa dhiirri anaaf obboleessa koo sadhu maatii. Ani sadhu maatii. Na biheerawitti dirnaan rakkisaa ta'e. Geedootti dhufnee gallee paartiin yeroo sanaa dhufee jibaatiin nama carraa dhufee amma qotee bulaa keessaa baqattanii dhuftanii asitti nu jalaan baatanii jedhee nutti kakate. Baqannee galle. Wattaadara ta'uu baqannee gallee ergasii hiriyoonni koon deebi'anii garuu ani warri keenya badaa fedhiin qabaanne akka hin deebi'u. So achumarraan egaa baadiyyaa keessa teessee immoo waan gara biraa wanti yaaddu hin jiru mana barumsaa argaa dhaabdee booda maatii dhaabuudha. Waggaa 18tti maatii dhaabeen. Dhaloota ammaa too early. Naagaa achi keessa ture booddee immoo baratte malee naan jedhan waggaa 13 booda. Waldaan kaappaasitii koos arganii amma deebitee barattannaan amma gaalaali ijoollee godhadhee maatii godhadhee akkamittan deebee baradha. Booddee gaafa na dirqisiisan deebeen Amboon galee jechuudha iskuulii kutaa 9 waggaa 13 booda. Waggaa 13 booda Amboon galee Amboon immoo baay'ee mana barumsaa guddaadha. High schooliin galee waggaa 13 booda dhaqeen 9tti arfaffaa ba'e. Ijoolleetti dabalame. Eessaa yaadattan kan hunda? Maalan beekaa mana gargaare waaqayyo 10tti sadaffaan ba'ee egaa 10 irratti wanti natti tolu fiiziksii baay'een jaaladha. Ambooni yeroo sana teenzi S irratti dhuma. Teenzi A, teenzi B, teenzi C jedhee teenzi S irratti dhuma. Innaa yeroo sanatti fiiziksiitti tokkoffaan ture gaazexool kilaasiidha. Ajaa'iba. Keemistiriitu mataa na bobaafachiisa. Keemikaala kana waliin makuun kuni alkeenii kana inni didee isuma baqan sooshaal saayinsii galee jechuudha. Achi 12 immoo fixee seminarii nagashanii seminariin galee waggaa 4 jedhee baradheen Naqamteetti deebi'ee sinoodosiin keenya Naqamtee waan ta'eef achi immoo toon hojjedhu barreessaa ta'ee sinoodosicha yeroo toon hojjedhu immoo inviteeshiniin argadhe faranjootarraa Ameerikaa jechuudha. Waldaan faranjootaa na waamanii ani paaspoortii iyyuu hin qabu. Keeniyaa iyyuu deemeen beeku. Anoo embaasiinis nan dabarsitu jedhee manii taznaannaa dhaqe.
Embaasii jechuun makiinaan qabu manan qabu maaliin na dabarsiti. Takkaa sodaayyuun qabaanne na naqee jechuun na fayidee. Yeroo naqu embaasiin sin tursu beektaa yeroo sana. 2008 akka Itoophiyaatti waggaa 18 ta'eera amma. Maal gochi deemtaa naan jennaan inviteeshiniin argadhee faranjootatti na waamee waldaa isaaniittiin jedheen. Ji'a afur maal hojjettaree amma kana jennaan olii gaddeemeetanii ni barsiisaan jedheen. Jedhee mataa raaseeti. Come and collect your visa tomorrow at 2:30 naan jedhe. Wow. Gurra kootu dabarsaa jiramu viizaan argadde. Bultee fudhatta yeroo sana 2000 akka Itoophiyaatti 2000 yeroo jechuudha. Annaa gaafa naqu bulee gaafa naqu viizaa waggaa lama naalaatti itti jirre. Ajaa'iba. Onneen koo buqqa'ee ba'uuf asiin. Amma faranjiitti lallabuu naqa. Ani aksentii faranjii ingilizeenyaan koo ashwaa girfiidha. Faranjootatti lallabuu naqa. Amma isan dura waa'ee viizaa dhiisee taa'u amma waan ingilizeenyaa. Ilaali Itoophiyaa deemeen beeku yeroo jalqaba kootii warra adii bira naqaa. Isa nuti mana barumsaatti MPT jennee baranne duwwaasa jedhu kan. Faranjoonni immoo MT jetti. Nu MPT keenyaaf MT neessaa wal argata. Tasuma walitti dhufuun danda'u. Nanaqee yeroon biyya sana ga'u Wisconsin jedhama steetiin suni. Below 0, 21 ture. I was to die almost nan du'e jechuun adda adda. Qorra hama jira. Qorra hama cabbii -21 jechuun ilaali. Namni adiidha, lafti adiidha, waaqni adiidha. Kana biraan immoo qaama koo vaayibireetii godha. Jechuun nama nagaa haa ta'u, nan du'e haa ta'u. Wanni mukataa nan jiraadha jedhee isaan bira waggaa ji'a afuran ture. Baay'ee waaqayyoon eebbisee faranjoonnis baay'ee jaalatanii actually. Torba lama natti fudhate gaasaa wajjin walii galuudhaaf. Jechuun aksentii isaanii kana maal isaanii kana understandii gootee dubbii waaqayyootti dubbachuu danda'uuf lallabni isaanii yoo dheerate daqiiqaa 15 12 daqiiqaa 12 ishee qophaaf guyyaa 12 si barbaachisa. Asii maaliif dheerata? Asii yooti gabaabsitee butayyuu waan dubbatu dhabeetti siin jedhuma. Waan dubbatu dhabeetti jedhuma. Seera miti. Seera miti. Sa'aatii tokko maal lallabanuu sirrii miti. Namni sirriitti kan si hubachuu danda'u. Oromoota argatteetti lallabde? Oromoota yeroo sanaan argine akka carraatee isteetiin ani keessa ture. Wisconsin jedhama. Wisconsin keessa faranjoota jira malee diiyaasporaa malee. Namni keenya achi hin jiru dhageen beekon. Hin jiru. Nama gurraacha kanan argee nama Sudaan tokko piroofeesarii tokko Wisconsin University keessa 71 bahee biyyaatti jedhe. Akkam faranjootaatti. Piroofeesarii beekamaadha. Isa qofaan argi nama gurraacha. Ji'a afur booddee numa deebitee? Waamicha argadheen ture actually iddoo tokkotti nu bira turii paasterii nu taata maal taata jechaa turan garuu keessi koo akkamitti baduu yaadne baduu na dide Ameerikaatti waggaa 20 har'a deemanii baduu namni taa'ee dhaggeeffatu maal namni akkanaa abaaramaa maal ta'e akkanatti bara sana sayyuu moo jedhu jira. Actually ergasii si'a torba deebi'een jechi. Si'a torba deebi'eera. Kanaadaas deemeera, Laatiin Ameerikaa deemeera, Yuroopiin deemeera, Eeshiyaa deemeera, Afrikaa keessa deemeera. Lafa nan hin geenye Awustiraaliyaa qofadha. Ameerikaa deemnaan kan sanaa gadii hundumti isaa? Hundi isaa inuma deemama. Salphaadha, inuma deemama. Inuma deemama. Hafuu yaaliin goone dhugaama dubbachuuf hafuuf takkaa yaaliin goone. Kanaaf miirri liidarshiippii yookiin geggeessummaa kuni akkuma gara addunyaa hojiitti dhufte kanaan si argate jechuu dandeenya. Ani hin barbaadu liidarshiippii dhugaa dubbachuuf keessi koo isatu na barbaada. Liidarshiippiitu na barbaada geggeessummaatu na barbaada malee ani gara barsiisuu leenjii kennu wanta kanattan even biiroolee taa'ee yeroo waa hojii of harkaa fitu gara barsiisa qopheessuutti tireeningii adda addaa qopheessuutti deebi'a malee yoon galellee akkasi. Kanaaf liidarshiippii na barbaada malee ani badaa barbaachisaan qabu. Egaa lubni Fiqaaduun hirmaannaan hawaasummaa irratti
Egaa lubni illee yeroo tokko tokko siyaasa irratti ni hirmaatu garuu muummicha ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii wajjin hunda wal arganii haasa'aniiru. Dhimma siyaasaa haasoftan immoo dhimma hawaasummaati dhimma waldaati immoo maal ture luba? Dhimma siyaasaa murtoon waldaa makaana Yesuusiin eeyyamu namni luba ta'e hojjetaa wangeelaa ta'e qacaramaa ta'e keessatti hirmaachuu hin danda'u. Garuu dhuguma muummee ministeeraa duraanii obbo Mallas Zeenaawii wajjiniin waa'ee siyaasaa irratti wal arginee haasofneerra manguddoota Oromoo 33 taane 2001 onkoloolessa 2001 waajjira isaanii dhaqnee haalatti ABO'tii fi mootummaa isaanii walitti araarsuu danda'u irratti sa'aatii 1 fi daqiiqaa 40 haasofneerra. Araara buusuudhaaf egaa jaarsi nama araarsa abbaan amantaa nama araarsa miti araaraaf deemne malee siyaasa hojjechuudhaaf miti. Dhuguma immoo yeroo sana namoonni baay'een mana hidhaa dargaggoonni baay'een mana hidhaa turanii yoo araarri bu'e biyya kanaatiif nagaan dhufuu danda'a jara kana yoo walitti fidanii gaarii ta'a jennee namichis immoo nu simate sa'aatii 2 nuu kennee ture xinnoo naannoo sakatta'umsaa irratti warra abbaa gadaa ulee isaanii irra sibiilli jirti ishee fudhatanii seenuu barbaadu sekiriitii nu didee daqiiqaa 20 achitti finne malee sa'aatii 2 nu laatee ture maree gaarii haasofne yoo milkaa'uu dhaabne maaliif milkaa'uu dadhabne isa keessa galuun barbaadu kanaatiif maree gaarii wal hubannaa gaarii irra geenye jaarsolii waldaa wajjiniin jaarsolii biyyaa wajjiniin siin jechuu barbaadeeni hirmaannaa godheera. Ammoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed wajjiniin dhimma araaraa irratti dhimma nagaa irratti wanni isin mari'attan jira akka makaana Yesuusitti yaalii isin gootan jira? Lakki waan ani beeku hin jiru naannaa kana irratti garuu akka waldaatti nagaadhaaf hin kadhanna malee waan goonee hin qabnu. Egaa ankeenyas wanti nurraa eegamu kanuma dhadhee yaada nagaan akka argamu waaqayyo nagaa akka fidu biyyi kun nagaa akka ta'u kadhachuudha. Yoo gara fuulduraatti carraan jira ta'e immoo nagaa fiduu keessatti wanta nurraa eegamu akka lammii tokkotti numa goona. Biyya kanaan alattis biyyoota biraa irratti nagaa buusuu irratti yookiin koree akkasii irratti hirmaattaniitu jechuun dhagaye. Wanna lama tokko yeroo Sudaan kibbaa Sudaan irraa bahuudhaaf jettu referendamiin gaggeeffame yeroo sana international observer ta'eetaniin akka taajjabdoota idil addunyaa taajjabdoota idil addunyaa taanee keessatti hirmaadheera carraa argadheera jechuudha. Wanna dimokiraasii jedhamu keessatti kanani almost 99 jedhu laata 99 jedhamu tokko waan taajjabe bilisa taanii filatani. Doon stationin yani ilaaluun naaf ta'utti ilaaletti jechuudha. Dhiibbaan tokko hin jiru. Inuma baana Sudaan irraa dhanii filatani. International observer ta'e waan arge tokko isadha. Ergasii booda walquunnamtii sabaaf saba gidduutti hizbila hizbi ግንኙነት isa jedhamu keessatti yeroo tokko gaafatameen ture akkan achi keessatti hirmaadhu garuu naan danda'amne sababii adda addaa kan ka'e hin goone malee nama maqaa isaanii maqaa dha'uun naaf hin taane warra abboota siyaasaa irraa jechuudha. Garee kanaan akkan itti dabalamuu gaafatamee ture. Araara fidu uummata Itoophiyaadhaatii fi uummata biyya keenyaatii fi uummata South Sudan kana walitti fiduu keessatti sabaaf saba gidduutti nagaa wal beekuu wal hubachuu aadaa wal hubachuu uumuu irratti gaafatameen ture garuu hin deemnesa. Inni kan biraan waan hojii hawaasummaa kana gargaarsa kana irrattis aktiivlii hirmaattu. Inni naturally keessuma koo jira nama rakkatee uummata rakkatee cal jedhee ilaaluun jaaladhu. Yeroo Covidiin dhufee tajaajiltoonni baay'een rakkatan jiru turani. Meellee mana baasanii kan gurguran jiru turani tajaajiltoonni konfiraansiif adeemanii tajaajilanii hunduu hin cufame. Manni kiraan jira maal jira. Kanaaf yeroo sana koree tokko dhaabee walitti qabne asii hanga Moyyaaleetti achiin gad Dambidolloof Asoosaatti koree adda addaa dhaabne namoota baay'ee kriitikaalii rakkatan gargaaruudhaaf jenne
Globaalii koree sana walitti qabnee irratti hojjedhee horii walitti qabnee tajaajiltoota rakkina keessa jiran nuti addan baafnu koree adda addaatu kontaakti parsanii qabna adda addaadha. Selektii godhanii nu ergu asitti immoo koree dhaabne akka isaan gargaaraman yaalii guddaa goone. Kana uummanni yeroo buqqaanis immoo inni hirmaatu koree taatan. Achiin immoo uummata naannoo Horroo Guduruutti buqqaanii magaala Shaambuu akkasumas immoo naannoo Beegii dhabinsa nagaarraa kan ka'e hongeen immoo Booranatti ta'ee ture. Iddoo akkasittis horii biyya keessaa biyya alaatti fundraisingii goone horiin walitti qabamee akka uummata kana bira ga'u daakuu nyaata adda addaa zayita kana fuunee uffata adda addaa kana fuunee isaanis deeggaraa turre. Akkasumas immoo yeroo faarfataa kabaan manni irratti jalaa gubatee immediately koree dhaabne rakka eebbisaa baay'isaa wajjin ta'anii horii inni itti mana ijaarrachuu danda'u kana walitti qabuu irratti ga'ee guddaa goone. Innis immoo Waaqayyoof haa galatu mana isaa kun itti galeera. Akkasumas immoo hojjetaa wangeelaa tokko balaa konkolaataa naannoo mana sirreessaa Qaallittiitti balaa hamaan irra ga'ee hospitaala keessatti rakkataa ture. Gulummaa Miidhagsaa jedhamu hospitaala keessatti baay'ee rakkate gara ji'a 3 ol unconscious ta'e. Isas egaa deeggaruu irratti namoota mobilaayizii goone akkasaan kan inni gargaaramu goonee har'a fayyee kunoo deebi'ee guyyaa galataa yoo qopheeffateera baay'ee gammanna. So dhimma humanitariyaanii kana na keessas jira. Ofii koof hojjetachuu hin danda'u baay'ee waa'ee koo baay'ee intiniin jedhu garuu waan nama rakkate hawaasa rakkate cal jedhee ilaaluun natti ulfaata. Otoo luban taane barsiisaan taane ta'e maalan ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Filozoofii nan jaaladha. Filozoofii waan hin jaaladhuu fi eeriyaa sana irratti disipiliinii kana irratti xinnoo of qaruu yaaliin godhan ture yaada. Na disipiliinaan ijaaradhu tokko filozoofiidha. Egaa baay'ee wanni nama ajaa'ibsiisu namni waggaa 13 guutuu barnoota dhiisee manatti galee waggaa 13 booddee gara barnootaatti deebi'ee yeroo ammaa nuti argaa jirru kanatti namni kun silaa waggaa 13 jechuun totally nama abdiirraa kutatanii hin dhumee jedhanii biraa galanii san hundumaa caccabsanii sadarkaa amma irra ga'ame kana gara hoggansa makaana Yesuusii keessattis bakka olaanaa barreessummaadhaan bakka olaanaa barsiisummaadhaan bakka olaanaa maaliin argama wanta akkasii kun? Yeroon baadiyyaatti deebi'es actually mata ergan qotee booda maayi baaseen jedhamu tokko jira dursoo kan sukkaara kana kaa fudhatan. Yeroon an achi ture sana baadiyyaa jiru 59,000 bade hir'ate jechuun horiin bade jechuudha ooditiidhaan gaafa ilaalamu. Namoota hojiirra ture yeroo sana dhaabsisaniiti filannoo malee naannawaamanii baadiyyaa keessaa fi nama barate waan nama barateedha lama amanamaadha namni kunis jedhaniiti na waamanii yeroo naqu intina keessa galeera defisiitii keessa galeera dhaqeen hojii jalqabee mindaan koo birrii 70 ture mindaa birrii 70 jalqabeen nan hojjedhe beessa godheen hojjedhe horiin akka hin baane akka malee akka horiin uummataas akka hin saamamne baay'een hojjedhe irratti isa kana biratti immoo hojii wangeelaa moonaan hojjedha tola bilisa. Innaa warri paartii dargii namichi kun amantii Pheenxee jedhamu babal'isa jedhanii mana hidhaa nagashan. Mana hidhaan ture yeroo dheeraa miti garuu gaa mana hidhaa keessatti nutti qoosu turani maal godhu turani mana hidhaadhaati immoo na baasanii jiruurraa na ari'ani. Ishuma maayi baasii? Ishuma maayi baasii birrii 70 argatu. Birrii 70 illee bara sana salphaan natti hin fakkaatu. Maal xaafii meeqa bita beektaa? Xaafii diimaa kuntaala 2 bita. Maaliif kuntaalli tokko birrii 35? Amma biddeenuma 2 bita. Biddeen 2 warri laaxxeen gaafa natti himanii biddeen warri alaa bitu. Lakki har'a iddoo tokko shaayii dhugne. Shaayii dhugne reega 2 taanee shaayii dhugne naan yeroo biriin dhufi 80. Of course. Kanaaf hin jedhu. Kanaaf shaayii nu akkasii jechuu kooti. Ayyaani haa mana dhaargaa ishee hojiidhaan ari'anii booda egaa hojii waaqayyoo sana dhiba. Dr. Garramoo Dabaleen jedhamu yeroo sana Gibirnaa Ministeeriidha dargii isa maayikalaawii komitee na Gibirnaa Ministeeriidha yeroo sana torban 2 booddee dhufan immoo inni immoo torban 2 booddee yeroo dhufu namni waa'ee maayi baasii sana ibsa kennuu jiru ani hojiirra ari'ameera.
waa'een xaa'oo bitteen, waa'een sangoota bitteen, waa'ee amraachochi bira siraa maabar jedhamu, waa'een insiisaat hikkiminaa kun maal kun hundisaa na harkadha. Namni muka iddoo koo dhufeen qacaramee jiru hin jalqabne. Tsaggaa Biraan Gabrasillaasee nama gibirnaa kee ture tokkotu warra paartii kadhatee maal wadaraa keessa mucaa kana jirutti deebisaan qaanofnaa ministeerri kun gaafa dhufu namni ibsa kennu hin jiru. Warri paartii ariinee irra nuyi garuu yoo tole siin jedhe kadhadhu jedhaniini. Tsaggaa Biraan nama natti ergee nawaamsee maal kunoo ministeerri dhufaa namni ibsa kennu hin jiru piliis adiraa hojii keetti deebi'a nu gargaaree jedhe. Hojii kootti illee deebi'u garuu sin gargaara gaa hamma namichi dhufutti hin jedheeni. Ni dhufe namichi lafti raafamee beektaa gaa dhageessita taati ijoolleedha paartii dargii jechuuni. Lafatu vaayibireetii godhala. Dhufan jechuun nan badee. Gibirnaa ministeerichi dhufee, awuraajjaa paartiin dhufee, waradaa paartiin inni jiru raana ari'an dhufee. Dhumnaan egaa ibsa kennee fi wanta mana keessa jiru hunduma isaatti ibsinaan agaarfaa leenjii fudhattee tanaan jedhe. Garramoo dabalee jechuudha. Hin fudhanneen jedheeni. Gaaddisa saggaa. Mucaan kun gara fuuldaas hin gargaaruu danda'a. Agaarfaatti ergaannaan. Innoo yeroodhaaf nu bira jira malee ari'ameeraa jedhe. Isuma dhugaatti. Isuma dhugaatti maaliif ari'amee jedhe. Pheenxee ሃይማኖት ተከታይ ነው ተብሎ ነው ተባረራ jedhe. Jennaan hojii irratti rakkina uumeeraadha afaan Amaariffaan haasa'u. Hojii irratti maa rakkinni hin jiru jedhe. Ejjara keenya nuyi amma kan xiyyeeffannu hojii irrattidha. Yoo hojii irratti rakkina irra fide ari'a. Namni bichi inni ari'anne paartii barreessaa paartii aanaa immoo balbala dhaabatee dhaggeeffata. Inni na ari'ee balbala dhaabatee dhaggeeffata. Ani ministeera wajjin asiitti haasa'aa jira. Kun hojii waaqaati jette malee hojii namaati jettaa. Booda nagaafannaan ati maalidha amantiin keenan jedhee makaana Yesuusidha kiristaanaadha jenna. Makaana Yesuus immoo yeroo sana biheraawi shongoo keessa jira. Ammanni amantaa afurtu biheraawi shongoo dargii keessa jira. Kaatoolikii, Ortodoksii, Musliimaa makaana Yesuus isaan kun taa'umsa qabu. Ayi naannoo kanatti haaraa ta'uu danda'a jedhee hojiitti na deebisee. Sokkee namichi inni ari'ee balbalatti na eege na hiisisee. Hojiirraa na ari'ee namichi balbala dhaabatee na eegu. Akka nama nan beekne Fiqaaduu kan jedhamtus naan jedhe haaraa ta'e. Jedheeni taadha amma ministeerri sitti dinqifatutti ati taadha paartii keenya miseensa maaf hin taatu maqaa isaa waametan naa dhiisaa gaa jaallee abaloo boluu ani kana boodaa yoo dhimma kana natti kaastu taatan waa'ee amantii irratti ani hojii kana dhaabeen deemaan jedheen amma ammaa qajeelfama paartiin kennee yeroo hojii keetti fufinaan jedhee kun ta'ee torban lamatti makaana Yesuus achi keessaa nan fudhate gaa kanu. Digrii koo lammaffaa actually irratti ni jedheen. Leadership management dha. Digriin koo lammaffaan isa jalqabaata theology dha malee. Kanaaf knowledge sun jira. Isaan kana walitti fidee yeroo leenjii kennu theology isaan baradheetii fi isa leadership management baradhe walitti fideen leenjii kana kennu. Dargaggummaatti yookiin ijoollummaatti namni jireenya koo shape godheera. Namni kun fakkeenya naa ta'eera. Silaa jireenya narra jiraadhuu fi jettanii namni yaaddan jira. Jiru namoonni baadiyyaa keessa jirra gaa namoonni rool moodelii nu ta'uu danda'ani tajaajiltoota dhufu eessa dhufu naqamtee fa'i dhufu. Amma biyya Ameerikaa jira kan luba Alamaayyoo ol jirraa jedhamu luba Alamoo Sirneessaa jedhamu yeroo isaan dubbatanii teenyii bakka lubbuma keenya nu keessatti raafama. So amma ta'e dhiibbaan irratti godhan yeroo yaada isaan kun. Kanaafi dubbii waaqayyoo kan akka kanatti barsiisuu lallabuun kuni isaan kun nu dura jiraachuun isaanii sheeppina godheera dheetanii yaada. Gara mana barumsaatti yeroo deemu barsiisaan Old Testament tokko jira Dr. Biliz jedhama Ameerikaawidha biyya isaatti deebi'eera amma biyya isaa jira. Akkaataan itti macaafa qulqulluu barsiisutu garaas nyaata. Akka itti macaafa qulqulluu jaalattu si godha. So isaan kun anaaf rool moodelii gootisin jechuu barbaade. Murtoon ani murteesse jireenya koo irratti kallattii jireenya koo jijjiirsiseera isin jettanii maal ta'uu danda'a laata? Tarii mana barumsaatti deebi'a jettanii gaafa yaaddan immoo waan biraas yoo jiraate Ameerikaadhaas deebi'us ta'uu danda'a. I don't know really. Kana jechuun na rakkisa garuu waan tokko kan si galu akka televizyinii mee itti siqxe yoo laalte wanta keessa jiru hin beektu. Irraa siqusiif ta'a. Seenaan kee tokko yeroo keessa jirtu siin galu. Yoo irraa siqxee waggoonni darban ergasii edaa kana ture si jechisiisa. So ani
laayifiin kun dhufee sadarkaa kanarra ga'u irratti kan hojii guddaa hojjete hojiin kun hojii waaqayyoo ta'ee yaada waaqayyooti. Lammaffaa immoo waldaan makaana Yesuusii dhaloota boruu irratti xiyyeeffachuun ishee namoota guddisuun ishee ijarra buufatte namni kun boruuf hin ta'a jechuun ishee ana irratti ofirratti argeera siin jechuu barbaadeen. Kanaaf laayifii koo tokko gara kanatti akka dhufu kan na godhani. Waldaa makaana Yesuusii keessumaa immoo gaggeessitoota sinoodosii keenya naqamtee irra turanii isaan baay'ee galateeffachuu barbaada. Namni egaa waan hanguma danda'u kan inni kontribiut godhu barsiisummaa irratti yeroo dheeraadhaaf turtaniittu. Gara lubummaatti muudamaan akkuma jettan sanaan dhufame immoo barnootaan dhufama immoo yeroo dheeraadhaaf barsiisaa turtanii akkamitti gara lubaatti? Theology barachuun professioniidha. It's not a call. Waamicha miti anaaf. Professioniidha. Managementii barattennaan professioniidha. Theology barachuun professioniidha. Gara lubummaatti dhufuun garuu waamichadha. Waamichi kuni waaqayyo si waama. Waamicha kana immoo karaa amantootaa immoo argatta. Otoo akkas nuu taate, otoo luba taate, otoo hojjetaa wangeelaa nuuf taate jedhanii waamicha sii dhufu. So ani more professionii koo irratti hojjetaatii ture waamichi taansee dhufu garuu amantoota biraa luba ta'uun gaafa dhufu dhiyoo kanadha kanaan luba ta'e. Bara waldaan cufame bara koovidii keessa. Amma sanatti garuu isaan kaan obbo Fiqaaduu naan jedhu. Hojjetaa wangeelaayyuu jedhamu. Hojjetaa wangeelaayyuu jedhamu. Actually waldaa makaana Yesuusiitti ati taayitilii ofii kennuu hin dandeessu. Hojjetaa wangeelaa nama wangeela hojjetu jedhamuudhaatii fi waamicha argattee amantoota irraa seeraan muudamuu si barbaachisa. Malee waan wangeela lallabduuf abbaa wangeelaa hin jedhamtu. Amma namoonni wangeela lallaban jiru miti abbaa wangeelaa hin jedhaman. Obbo Baluufaa Torra jedhama. Kan ati luba jedhamtu waamicha sirriidhaan waamamtee waldaan seeraan uummata amantoo duratti yeroo isheen simuud guyyaa sanaa jalqabdee luba jedhamta. Wangeelaawii kan jedhamtus akkasitti. Kanaaf namoonni hojjetaa wangeelaas yoonaan jechuu dhiisan maaliif muudamne waan ta'eef anis komeen kaasu obboomaan yeroo baay'ee ani yoo waan barreesse fuuldura kootti taayitilii koo obbo jedheetaniin kaa'a. Yaa konfiizhinii baay'ee uuma ture anumtiyyuu an gaaffiidha maaliif namni kun fuul taayimii hojjetu yoo ta'e maaliif maqaan taayitiliin beeknu waldaa keessatti keessumaa beekamuun maaliif waamamaniin jedha. So yeroo ammaa kana garuu akkuma isiniyyuu amma kaaftanii lafumaa ka'ee namoonni hedduun amantaa kana keessatti taayitilii ofii kenneetuma deemaa namni baay'een waldaan isaa kan kennituuf hin qabdu hawaasni yookiin sabni kan kennuuf hin qabu taayitilii kana hundumtuu taayitilii gurguddaa baay'ee sodaatamu hunda baatee deema. Isa kana akka makaana Yesuusittis akka luba Fiqaaduutti akkamittiin ilaaltu? Akkuma sila siin jedhe profeshinii yoo ta'e abbaaf filata. Teoloojiin baradhaa filannoo abbaati. Actually waldaanis arguu dandeessi. Wangeela lallabaa wangeelaan jedhamaatii fi luban jedhamaani qofaa kee waan ofii kee fudhattu miti waan kileemii gootu miti. Amantootatu waamicha sii godha. Ati lallabaa wangeelaa nuu ta'uu dandeessa. Ati luba nuu ta'uu dandeessa. Jedhanii gaafa si dheebamanii si gaafatan deebii laata. Okay erga waamicha amantoota biraatti argadhee fedhii koo teettee leenjii fudhatta achirratti. Leenjii fudhatteeti ergasii booda leenjii sana booda waldaan officially si muddii jechuudha. Amantoota fuulduratti har'aa jalqabee seera qaba. Seera waldaa keenyaa keessatti har'aa jalqabee luba waldaa kanaa yookiin hojjetaa wangeelaa waldaa kanaa jedhamee beekamaatti. Waldoonni gara biraa keessatti tajaajiltoonni ofii isaanii muudanii I don't know sirriinatti hin fakkaatu. Waamichi waaqayyo personaalii jira. Innati of keessatti barte immoo karaa amantootaa immoo mirkaneeffamuu barbaachisa waan ta'eef otoo mirkanaa'in ofiin of muuduuni naan fudhatamu dhugaa dubbachuuf. Yoo akkas ta'e na yaaddoon qabu maal beektaa? Waldaan jalqabu waldaa ifatu amantoota baay'ifatu so gaafa isaan hin jirre waldaan sun itti fufaa sustainability qaba. Sistamiin waldaan sun dhuunfaa irratti ijaaramte jechuudha. Gaafa dhuunfaan sun hin jirre waldaan sun hin jirtu. Garuu yoo sistamii irratti ijaaran nama irratti otoo hin taane taayitilii irratti otoo hin taane waldaa of dandeesse maqaa qabdu identity qabdu tokko yoo ijaaranii
fiqaaduun achiin jiru taana waldaan sun itti fufti. Waldaan makaana Yesuusii akkasa siistamii irratti ijaaramte malee nama tokko irratti yookiin taayitilii tokko irratti ijaaramte miti. Egaa inni guddaan keessummaa guyyaa har'aas isin godhachuudhaaf kan baay'ee nu kakaase inni guddaan hojiiwwan isin hanga ammaatti hojjettan keessa barreessummaadha. Barreessummaan kun akkamittiin eegale? Gara barreessuu kanatti yeroo deebi'u barsiisuma waldaatti barsiisuu nan barreessan. Waraqata xinnoo tokko qabadhee nama dura dhaabachuun jaaladhu. Barreessuun naaf ta'a. Barreesseen dookumentii godhee ka'a. Kanaaf kompiitara koorra baakaappii koorra afaan sadiidhaan lallabniif barsiisni jira. Afaan Oromoo, afaan Amaaraaf, afaan Ingiliffaadhaan sadiitu jira. Isaan kun overlaappii godhu iddoo tokko tokkotti malee amma gara 1,192 harka jira. Lallabiif barsiisni 1,192 harka jira. Kan qophaa'ee kan barreeffamee taayitilii kan qabu waan hundumaa kan qabu detailed. Tokkoonsaa inni tokko keessaati guyyaa tokko guutuu waan barsiistudha. So qophaa'utti nan amanani. Nama ati barsiisaadha taanaani sirriitti qophaa'uu si barbaachisa malee calluma jettee waraqata butattee waan xinnoo tokko qabattee nama duratti ba'uun ana biratti hin ejjetu. Isa duwwaa miti hamman deemus nan galmeessan kiiloomeetirii meeqan deemee amma sasi bira dhufe hin galmeessine malee otoo lallabadha deemeera ta'e amma waldaa jamoo dhaqa taana waldaa jamoon kiiloomeetira meeqa amma ishee mana koorraa fagaattu beeka nan galmeessa. So hanga ammaatti miilaan fardaan konkolaataadhaani xiyyaaraan gara kiiloomeetira 500 fi 81 irra jiran. Wow. Warran barreesse kana keessaa macaafa sadiidha ammaatti naa kanan barreesse inni kan barreeffamee taa'eera mana maxxansaa galeeru samma jira. Inni jalqabaa የነፍስ ሌላኛው ጩኸታን jedhu afaan amaariffaadhaani inni lammaffaa ክርስቲያኑማ ትረና በራኬሰን ትረን kan jedhu በዘመን ዝግመታዊ ለውጥ ውስጥ የማይሸረሸር ክርስትና ይችላል ወጋ 2017 bakka lakkoofsa addunyaatti barreesse xinno standardiin isaa olkaa namoota barataniif galamoor fuutnooti maal kana waan qabuuti inni sadaffaan immoo waa'ee Daani'el Dabalaa irratti dhiyoo kana kan eebbisisne hagayya darbe keessa kitaaba gara biraadha afaan amaariffaan immoo amma ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርና መልካም አስተዳደር ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ kan jedhu irratti afaan amaariffaan qopheesseen amma waaqayyo baranan baay'ee ta'aniyaadha ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርና መልካም አስተዳደር bulchiisni gaarii waa'ee bulchiisa gaarii irratti jechuudha. Egaa lubni afaan Oromoo afaan dhalootaati silma afaan Amaariffaa egaa bara dargee waan barataniif afaan kana baay'ee barataniitu afaan Ingiliffaa immoo biyya faranjiitu dirqiidhaan isin barsiise. Afaan sadan kana gaafa barsiistan kamtu caala? Akka afaan dhalattee caalu hin jiru. Afaan ittiin dhalatte gaariidha. Yeroo tokko Ingiliffii vocabulariin Ingiliffaa jecha namaa sirriitti ibsuudhaaf nama gargaaraa jedhu amma namoonni Ingiliffaaf afaan Oromoo wal qixxee beekan afaan Ingiliffaa more comfortable nama godha haasa'uudhaaf vocabulary rich ta'e qabaa jedhu. Definitely maqaan language kun internationalidha dagaageera. Afaanota hedduurraas fudhateera. Afaan hedduurraas fudhateera. Afaan Oromoo reef jalqabaa baay'een isaa akkuma beekamu amma kana keettuma kana guddachuun isaa ko baay'een ajaa'ibsiifadha. Afaan Amaariffaan nan barsiisa garuu akka afaan Oromoo naa ta'a laata daawut nan shakka maaliif iddoo tokkotti subjective verbiin wal simachuu yeroo didu jira. Ingiliffaa gaariidha. More akka afaan Amaaraaf Oromoo taa'ee yaadu. Garuu ergaa waan an barbaadu nan dabarfadha. Egaa kanaaf kitaabni Daani'el Dabalaa afaanota sadiin qophaa'ee jira. Afaan Ingiliffaa, afaan Oromiffaa fi afaan Amaariffaatiin qophaa'ee jira. Kanaaf sadan kana qopheessuudhaaf lubni Fiqaaduun nama biraa nama isa barbaachisu hin jiru jechuudha yookiin
namni biraa afaan Oromoo ati naa barreessi ana Amaariffatti baay'ee miti Amaariffatti naa hiiki lakki Ingiliffa saamuu ati naa sirreessin hin jiru jechuudha. Hin qabu rakkina akkasii hin qabu garuu as keessatti baay'ina jiru irraa kan ka'e afaan sadii waan ta'eef afaan Ingiliffaan barreesse jalqaba. Afaan Ingiliffaan barreesseeni namni na wajjin na gargaaree barreessee jira. Lammiini baay'ee kan yeroo irratti fudhatee exhaustively language isaa maasaajii ta'anadha. Dokumentii soorsii adda addaa kan naa dhiyeesse garuu obboleessa keenya lammiidha. Iddoo tokko tokkottis kontribiitii godheera garuu Ingiliffaatiin barreesseeni afaan Amaariffaatti hiikuun afaan Oromeeffatti hiikuun baay'ee rakkisa jechuun yeroo keetu hojii biiroo wajjin na rakkisnaananii afaan Oromeeffasaa namatti laannee namatu hiikee inni yommuu erga hiikamee xumuramee booddee waan baay'een geeddarame waan ta'eef akka nama haaraa deebisee hojjetottan deebisee hojjedhe afaan sadansaa irratti na hojjete jechuun nan danda'a. Amma yommuu afaan Ingiliffaa afaan macaafa gara biraa tokko namoota wajjin kan hojjetame afaan Ingiliffarraa Oromeeffatti kan jira yeroo argadhu. Kanaaf laanguweejii sadansaa badaa nama interchangeably fayyadamuu nan danda'a rakkoon qabu. Daani'el Dabalaa eenyu maaliif seenaa Daani'el Dabalaa barreessuudhaaf kaka'umsa godhatte yeroo kee fudhatte? Seenaan inni kun xinnoo ibsuu barbaada. Daani'el Dabalaa jechuun yeroo tamneerii jirru nama kana maqaa isaatiin argina macaafa adda addaa irratti faffaca'ee jira. Kanan gara kanatti baay'ee akkan deebi'ee jedhu na godhe waggaa 11 duran boojii deeme. Boojii deeme waldaa ishee chaappilii ishee jalqaba. Hiika macaafa qulqulluu waggaa 100 kabajamu yeroo sanaaf haareeffame chaappiliin suni. Chaappilii sana dhaqee ilaale. Chaappilii sana dhaqee yeroo ilaalu sadarkaa darajaan jedhamu miti irra hojjetanii seenan. Darajaa sana Daani'el Dabalaa fa'aatti hojjete. Hin diigamne mammaatti jiru. Amantoonni jalqaba har'a waldaan maqaan Yesuus miliyoona 12,500 olii. Amantoonni jalqaba lakkoofsa tokko jedhama irra hojjetanii seenan sadarkaan isaa jiran malee. Yeroo ilaalu chaappiliin kun maqaa Daani'el Dabalaatii fi maqaa Gabrastaatiyoosiitiin muudame. Attamitti moggaafame kanaan jennaan kan kana hojjetaa turan Daani'el Dabalaa fi Gabrastaatiyoos. Gabrastaatiyoos Eertiraawidha. Daani'el Dabalaa immoo nama Horroo Guduruuti. Okay. Achii baanee dhaqnee awwaala isaanii immoo laallee boojjii Bataskaana Maaramii boojjii keessatti awwaalamaniiru lamaan isaanii wal bira jiru. Amma taa'ee yaadegaa seenaan namicha kana maaliif barreeffame? Kuni 15 2009 laata jechuun waggaa 11 yoo na hir'iste waggaa 11 dura gareen konseptii nootti qopheesse. Konseptii nootti qopheessanii namni kun kana nama hojjetaa turedha seenaan isaan barreeffamne. Seenaa namicha kana hojjechuun nuuf ta'a jedheen garee intarestidii ta'an tokko walitti qabeen gaafa dhiyeessuuf baay'ee itti gammadanii soomaal goonu garee lama dhaabna. Gareen tokko boojjii dhaqee seenaa Daani'el Dabalaa qoratu. Gareen tokko immoo Horroo Guduruu deemee biyya dhaloota isaa Daani'el Dabalaatti dhalate achittis maatii isaa argachuuf yaalii godhamu jennee koree dhaabne jechuudha. Koree dhaabne gara boojjiitti ergine koreen adda addaa dhaabatee kan koo garuu dookumentii Daani'el Dabalaa laallatu biyya alaa biyya Swiidinii arkaayivii warra Swiidinii keessaati hordofee kan baasu assaayimentii kana fudheen jalqabne. Koreen kun baay'ee irratti hojjete boojjii dhaqanii achi bulanii achi oolanii interviyuu godhanii dookumentii walitti qabanii fidanii Horroo Gudurus warri deeman akkasii isaan biyya bakkeedhaa argadhe egaa arkaayivii warra Swiidinii argachuutu na turse yeroo dheeraa natti fudhatee erga walitti qabnee booda immoo maatii isaa barbaadu maatii Daani'el Dabalaa barbaadutti deebine. Kanaaf nuti tolaa dhufe egaa seenaan namicha kanaa hojiin hojjete barnoota ammayyaa irratti waldaa ishee jalqabaa hundeessuu irratti hojiin hojjete nuti tole haala kanaan jalqabe egaa seenaan isaas hin jechuufooti. Egaa Daani'el Dabalaa dhiyeenyuma kana erguma isin kitaaba babarreessitanii dhimma kana wajjin wal qabatee ka'eeti maqaan isaa kan ol ba'ee mul'ate. Kanaan dura baay'eedhuma namni beeku baay'ee nama muraasa natti fakkaata. Ani yoon dogoggore hin beeku. Maaliif seenaan nama kanaa akkuma warra kaaniitti sirriitti hin himamiin hafe jettanii yaaddanii hanga qorattanii fi ilaaltanitti? Dhugaadha namni kun akkuma akka gara Itoophiyaatti kan inni gurgurame Horroo Guduruuti gara Eertiraattidha. Akka garbaatti akka garbaatti gurgurame Asandaaboo bira manni warra isaa Asandaaboo gabaa Asandaaboo jechuun political center yeroo sanaati
market centerii dootti saawuzii irraati Oromiyaa keessa ijoollee walitti qabanii dhufanii gurguramanidha. Ammayyuu dhagaan isaa jira. Dhagaa iddoo kanarratti warra eessaati jedhama. Warri kun iddoo warra eessaati jedhama. Saawuzii maqaadhaani warri Oromiyaa keessaa dhufan iddoo isaanitti gurguran dhaabii hoolaa dhaabii maalii jedhama. Akkuma kanadha amma. Garba ta'etu riijiniin isaanii naannoon isaanii hin beekama. Achitti dugda keessa rukutanii ilaalu gaa warri bitan. Cimaadha yoo ta'e yoo darbatamte kufti taate gatiin ishee xinnoodha. Yoo cimaa qantinii ta'e dhaabata ta'e gatiin isaa akkuma kana ol ka'a. Akkuma hoolaatti namni bitu kana. Otuu gaaf tokko sin geessa. Gaaf tokko sin geessa. Lafa gabaa Onismoos fa'aa achi irra darbanii baay'isa wa'e. Karaan kun jimmaatii ka'ee asiin gibee keessa kutee dhufee jimmaa raaree keessa ba'eeti guduru kuteeti gojjamitti ceetu mitswaa dhaqa. Karaa beekamaadha yeroo sanatti ruutii guddaadha. Manni warra Daani'el Dabalaa kuni lafa gabaa kana bira. Ijoollee 80 wajjiniin bara 1876tti gurgurame. 1866tti dhalate 1876tti gurgurame 1877tti immoo cuuphamee gara kiristaanummaatti konvertidii ta'e jechuudha. Mitswaatti jechuudha. Mitswaa Imukulu lafa jedhamutti Eertiraa keessa. So ijoollummaan isaa gaa akkasitti mucaa horii biraatii maatii biraatii butamee deemedha. Mucaan kuni garaas nyaata seenaan isaa. Egaa maaliif ture isatti jette silaatti si deebise tarii Daani'el Dabalaa Gustaaf Aareen namni Swiidinii waa'ee isaa barreesseera. Namootiin adda addaa barreessaniiru. Addis Ababa Yuunivarsiitii immoo jira. Addis Ababa Yuunivarsiitii Dr. Tasfaayee Tolasaa literature irratti nama historiyaaniidha namni kuni. Barsiisaa Yuunivarsiitii Wallaggaa. Nama kanatu waa'ee literature wajjin wal qabsiisee barreesseera. Kan si gaddisiisu seenaan Daani'el Dabalaa isa waldaa makaana Yesuusii jirurra isa Addis Ababa Yuunivarsiitii jirutu caala. Abbaan seenaa qorattootaan waan barreeffame hin jiru. Addis Ababa Yuunivarsiitii jira. Profeesar Makuriyaa Bulchaafeetti barreessee maqaa namoota ijoollee Oromoo gurguramanii biyya Eertiraa Imakuluu keessa jiranii isaantu barreessee jira malee secular history keessa jira makaana Yesuus keessatti hin jiru. So gaappii kana guutuutu nu barbaachisa. Dhaloonni kana beekuu nu barbaachisa jennee egaa qorannoo kanatti seenne kitaaba kana fixuudhaaf waggaa 10 nutti fixa jechuudha. Yeroo qorattan kana keessatti waa'ee Daani'el Dabalaa wanti baay'ee surprising godhe. Sin ajaa'ibsiisee maal yeroo qorattan keessatti nama akkamiiti jettanii? Daani'el Dabalaani neecharii isaa gaafa teessee ilaaltu nama of ibsuudhaatiif of beeksisuudhaaf yaalii godhu miti. Nama hojii hojjetu cal jedhee jira malee nama hojii hojjetu malee nama of beeksisuudhaaf waa gochuudhaaf nama dhamuu miti. Tokko ndaawama akka inni seenaan kun hin barreeffame kan godhe amala isaa sana dheedheetanii yaada. Lammaffaa yeroo malee du'uu isaati. Yeroo malee kan inni du'e dhufee Wallagga Boojjitti kan inni dhufee barnoota ammayyaa jalqabee 1898tti. Kan inni du'e 1904tti. 1904. Waggaa 38tti du'e. Oh, too early. Too early. Kanaatiif isa booddee waa'een Gabrastaatoos isa duuka jirus hin barreeffamne. Waa'een Daani'el Dabalaas hin barreeffamne. Jarri kun immoo warra Daani'el Dabalaa modern education curriculumidhaan jalqabsiise. Kanaaf Daani'el Dabalaa biyyuma Itoophiyaa keessatti modern educationiin Boojjitti jalqabeenni jedhamu suni Daani'el Dabalaatu jalqabsiise jechuu dandeenya? Akkasitti jalqabe xinna qolasii hin baasa. Erga Boojji Fitaraarii Dibaabaan fudhatee galee Boojji gaanii booddee Gabrastaatoos wajjin hojii hiratanii. Gabrastaatoos nama lammii Eertiraati. Haati manaa isaa adda Gumash lammii Eertiraati. Haati manaa Daani'el adda Xuruur lammii Eertiraati. Daani'el Dabalaadha lammiin Oromoo achi keessaa. Isaan sun afaan Oromoo yoo danda'u. Imukuluutti almost afaan kan haasaa turan caalaatti afaan Oromoodha. Eertiraa keessatti jechuudha. So yeroo hojii hiratanii Gabrastaatoos luboota Ortodoksiitti dabalamee hojjechuun isan danqine. Kiyaa dhufe. Kanaaf inni gara sanatti dhaqee dabalamee achi keessatti haaromsa fiduudhaaf yaalii godhe. Daani'el Dabalaa immoo adda Xuruutii fi adda Gumash wajjiniin barnoota ammayyaa akka isaan jalqaban.
Kaarikulamiin kun immoo eessaa dhufe Imakuluudhaa dhufe. Barumsi kaarikulamii qabu kun. Kaarikulamii kana keessatti barnoota ammayyaan baratu, barnoota qubee lakkaa'uu kan baratu, fidala saabaatiin afaan Oromoodhaan immoo barsiifama. Waa'een nutrition achi keessatti barsiifama. Waa'een hojii harkaa achi keessatti barsiifama. Home economics achi. Hammi kun kaarikulamii sana keessa jira. Kuyyoom jalqabee 1898tti. Amma Daani'el mana barumsaa sana raanii godha. Ijoollee 10 galmeessanii maqaan isaanii jira macaafarra. Isaan kana galmeessanii barsiisuu itti fufan egaa Daani'el fa'a. Innis immoo hojii afuuraa waldaa Bataskaana Ortodoksii keessaa hojjechaa faayinaalii garuu maal murteessanii balbala Dibaabaa Bakareetti lafti kennamee fi chaappilii jalqabaa akka isaan hundeessan. 1898 or 99 ta'a jennee yaadne exact intin isaa argachuu hin dandeenye. 1899. 1899 or 98 ol saayinaa. Jaarraa tokko oliin dura. Jaarraa tokko ol jechuudha. Chaappiliin suni ani hangammaatti history yeroo barreessitu history gudunfiteen keessu afaan banaa hafa seenaa tokko yeroo barreessitu bakka akkanuma itti gudunfiteen keessu. Qorattootatti aananii qoratanii fi itti aananii qorataniif keessa. Hangammaatti akka nuyi qorannee ilaalletti chaappiliin pirootestaantii jalqabaan achi. Boojjiidha. Kaarikuleemiidhaan barsiisni ammayyaa kan kenname Boojjiitti. Yoom kun 1898tti. Kanaatiif chaappiliin jalqabaa Boojjiidha. Modern educationiin Boojjiidha. Kanaaf Boojjiin seenaa keessatti seenaa dagatamuu hin qabne naannoo dagatamuu hin qabnedha. Ani Itoophiyaa yoo ilaalte bara 1906tti barnoonni ammayyaa jalqabee jedhu. Kanaaf dubbiin kun bultee calalamti malee iddootti barnoonni ammayyaa jalqabe Finfinnee otoo hin taane Boojjiitti. Baadiyyaadhaa gara Finfinnee dhufe malee Finfinneetii baadiyyaa dhaqe miti barnoonni ammayyaa. Baay'ee ajaa'ibsiisa. Kanaaf inni kun taa'anii qorannoo kana isa Addis Ababa Yuunivarsiitii jiru, isa nu bira jiru, isa Swiidinii jiru walitti fidanii seenaan kun riiraayitii gochuun irra deebianii sirreessuun hin barbaachisa jedheetanii yaada. Egaa seenaa Daani'el Dabalaa egaa daawwattoonni akka isaan kitaaba kana bitanii dubbisanis hin jajjabeessina. Sababiin isaa kitaabni kun yaadni kitaaba kana keessa jiru akkasumas immoo bu'aan kanarraa argamu maallaqni kanarraa argamus maalirraa akka oolu kitaaba irratti barreeffamee waan jiruuf jecha. Hundumtuu kitaaba kana afaan sadiin qophaa'ee jira. Kan kitaabni Daani'el Dabalaa afaan Amaariffaatiin, afaan Ingiliffaa fi afaan Oromootiin qophaa'ee jira. Afaan sadan kanaan kan isinitti tole bittanii akka dubbistan isin affeera. Kitaaba guutuun fidnu waan ta'eef har'a irruma keessa. Kitaaba kana keessatti wanni baay'ee na ajaa'ibsiisee fi carraa kanaan akka kaastan kanan barbaade tokko waa'ee intala Daani'el Dabalaa Asteer Ayyaana. Maali dinqiin seenaan dinqiin ajaa'ibaa akkasii kitaaba kanarra jiru kun akkamittiin seenaa biyyuma kanaa keessatti seenaa Itoophiyaa kana keessatti hanga ammaatuun ibsamiin ture kitaabni kun gadi baasuu danda'e luba. Nuufu gaaffiidha. An Daani'el Dabalaa haa ta'u. Ani maatiin kun maalidha? Maatii kana argatee jedheen takka taa'ee ilaala. Maaliif namoonni tokko waan xinnoo hojjetaniiti miidiyaan geeraraa oola. Asteeri intali Daani'el Dabalaa intala tokko malee hin qabu Daani'el Dabalaa takkaa Daani'el jedhamti. Isheen immoo abbaa manaa ishee lammaffaatti inni tokko irraatii jalqabatti irraatii du'ee abbaa manaa ishee lammaffaa Giraazmaachiin afaan Oromoodhaan maal akka ta'e hin beeku. Giraazmaach ayyaana Giraazmaach jechuun kan bitaadhaan duulchisu. Bitaadhaan duulchisan ta'inna waan akkasiiti. Giraan bitaadha miti. Giraazmaach jechuun bitaadhaan kan duulchisu. Akkas ta'a. Anyaashmaashiin immoo karaa mirgaa duulchisa. Bitaa duulchisa. Isa fuulduraan beeku gaa. Fita waraariidha miti. Fita waraariidhaan waan baay'ee barataa jira jechuudha. Innaa Giraazmaach ayyaanaa Likaasaa nama naannoo Naqamteeti intala Daani'el Dabalaa kana fuudhetti ijoollee 4 irraa godhate. Maartaa Ayyaanaa, Asteer Ayyaanaa, Roozaa Ayyaanaatii fi Maartaa Ayyaanaa ijoollee jedhaman ijoollee kana irraatii godhate. Asteer distinishiniidhaan darbaa turte. Ergasii booda Addis Ababaa dhuftee nursing schoolii nursiit keessattis distinishiniidhaan fixxee 1945 akkan addunyaatti distinishiniidhaan fixxee yeroo duula Kooriyaatti duulte.
waraanaaf sister Birqee Kabbadee wajjiniin Kooriyaatti loltoota duukaa narsiidha narsummaadhaan deemanii achitti Kooriyaa hojjechaa Kooriyaa keessatti loltoota gargaaruu duwwaa mootoon taane afaan hiikaa afaanis hiikaa mana barumsaa Makaana Yesuus naqamte jiruttis waan baratteef laanguweejiin ishee rakkisne asitti dhuftee barattee so achumarraan Jaappaanitti illee dabarteetti Jaappaan Kooriyaa hospitaala keessaa hojjette gootummaadhaan xumurtee akkuma galteeni marsaa lammaffaaf immoo duula Koongootti qajeelte Haayile Sillaaseen duula Koongootti yeroo isheen asirratti hin argita hiriira naannoo Bishooftuutti geggeeffame irratti akka isheen waraana sana geggeessaa jirtu achi dhaqxee immoo loltoonni finciltoonni biyya Koongoo loltoota Ameerikaaf ajjeesuudhaaf yeroo isaan qabatanitti gidduu galtee irraa buusisuudhaaf yaalii goonaan jiippii duukaa yaabbattee jiippii irraa darbatanii buusanii gara loltoota Itoophiyaatti deebitee dafaa qaqqabaa loltoota Ameerikaa ajjeesuudhaaf fudhatanii baadanii jettee fuutee iddoo isaan jiretti dhaqanii qaqqabanii loltoonni Ameerikaa kun harkaa gadhiifamanii. Ergasii booddee independent jedhamu gaazexaa biyya Ameerikaa irratti maqaan ishee ba'e Ameerikaa Inland Security, Neeviin, Air Forcein meedaaliyaa kennaniifi mootummoota gamtoomanii barreessaa kan ture Haayile Sillaaseef xalayaa barreessee xalayaa galataa intalli keessan maqaa ishee adda baafachuu kan hin dandeenye gootummaa isheen ejjette garaa nu cibseera kanaaf isinitti boonnadhanii asirra jira ani inni jedhee barreessineerra kanaaf mootummoota gamtoomanii irraa meedaaliyaa fudhatteetti Haayile Sillaasee irraa meedaaliyaa fudhatteetti mootummaa Kooriyaa irraa meedaaliyaa fudhatteetti Afrikaa AOU irraatii meedaaliyaa fudhatteetti dhaabbattoota bebeekamoo addunyaa irraatii meedaaliyaa fudhattee walumaa galatti meedaaliyaa 14 ol qabdi. Asteer jechuudha. Maqaan deputy lieutenant jedhamte. Deputy lieutenant. Sister Asteer Ayyaana. Sister Asteer Ayyaana. Seenaa Oromiyaa keessatti Oromiyaan hin beeku. Dubartiin kun yoo dadhabdee gara 95 keessaa. Seenaa Itoophiyaa keessattis maqaan ishee hin jiru. Seenaa Oromiyaa keessas dhaqeera warra Oromiyaa saasofsiiseera hin beekanii isaan kaan namni Oromoon akkasii waan kana hojjechuu isaa quban qaban namni quba qabu hin jiru warra qoratanii biras deemeera namni ishee quba qabu hin jiru waan tokko dhaabbata tokko duwwaatu innaat baankiitu maqaa isheetiin naannoo Qaalittiitti biraanchii tokko baneeraafi inni yoo attamitti bananii Birqee Kabbadee ishee jedhamtu dhaqanii isheedhaa maqaa keetiin bannaa biraanchii tokko fedha keetii jennaan no maqaa kootiin hin baniinaa narra caalaa seenaa guddaa kan hojjeteeru kan Kooriyaa duulte Koongoo duulte. Birqeen sun lubbuudhaan jirti. Yeroo san. Isheedha waan ta'eef isheedhaaf haa kennamu. Ana miti ani Kooriyaa malee hin duulleetti otoo nuti akkas goonaa. Ajaa'iba baay'ee. Jechuun namni durii mee nama ammaa na dabalatee rakkina jechuun salfishii taana waan baay'ee saammanna malee maqaa kootiin haa dhaabatu jenna malee no isheen duuteetti lubbuudhaan hin jirtu garuu maqaa isheetiin haa dhaabatu jettee maqaa Asteer Ayyaanaadhaan baankiin biraanchiin tokko Qaalittii jira. Kanaan ala mootummaan Oromiyaa mootummaan Itoophiyaa dhaabbanni kamiyyuu Asteer Ayyaanaan beekorra. Kanaaf macaafni kun dhugaa kana baasuu qaba. Namni kun dubartiin kun beekamuu qabdi. Bara Haayile Sillaasee keessa sadarkaa kanarratti kan beekamte UN kan rikognaayizii godhee badhaase biyyi keenya har'a attamitti wallaale. Kanaaf ammayyuu gara fuulduraatti hin dabarre. Amma gaa seenaan Daani'el Dabalaa seenaa baay'ee guddaadha. Baay'ee garuu hin beekamne hin dubbatamne sadarkaa Oromoottis baay'ee seenaa dubbatame miti. Seenaan intala isaa immoo Asteer Ayyaanaa immoo seenaa guddaadha. Seenaawwan kuni kitaabaan baasanii agarsiisuun baay'ee guddaadha. Dhalootaa fi imaanaa kaa'uudha. Garuu egaa lubbuudhaanis jirtu dhaloota ammaa seenaa hojjechuu danda'u keessa jira hundumti keenya. Maaltu ta'uu qaba jettu eenyurraa maaltu eegama seenaawwan kana bakka qabsiisanii maqaa namoota kanaatiin waan cimaa tokko biyya kanaaf gochuun akkamittiin danda'ama? Gaaffii gaarii na gaafatte maali dhabe saayinsee maatii Daani'el Dabalaa yoo walitti qabnee ilaalle gumaacha Daani'el Dabalaa godhe tokko amantiidha. Amantii Pirotestaantii Gabrastaatiyoos wajjin dhufanii jalqabanii Gabrastaatiyoos nama Eertiraawii yoo ta'e nama biyyaa ta'e Daani'el Dabalaan gahee qaba. Lama afaan Oromootti macaafa qulqulluu hiikuu keessatti liitireecharii keessatti gahee qaba. Proof readerii ture waan ta'eef emokuluu Eertiraatti.
sadi modern educationii dhufee jalqabeera. Arfaffaan gootummaadha. Intala isaa immoo gootummaadhaan addunyaa irratti kan beekamte amma gaazexaan biyya Ameerikaa bara sanaa hamma walirraa qolatutti seenaa kana hojjettedha. So wanni arfan kuni maatii kana keessaatti kan argamu yeroo ta'u stakeholderii baay'ee qaba, dhimmamtoota baay'ee qaba, dhimma kana kan laashisu jedheetanii yaada. Waldaa Makaana Yesuusii ijoollee isheeti dhimma kana irratti gahee guddaa taphachuun ishee barbaachisa jedhee yaada. Lammaffaan mootummaa Oromiyaati. Mootummaan Oromiyaa seenaan akkas ciccimaa ta'ee taa'e kana awwaara irraatii hurgufamee reef gadi ba'aa jiru kana anarra caalaa erga finnee iddoo kanaan geenye qorannoon kun dabalataan ilaalame bal'atee wanti beekamaan tokko uummanni seenaa kana karaan ittiin beeku mootummaan irratti hojjechuu qaba jedhanii yaada. Dhaloonni seenaa isaa hin beekne eessaa kee garamitti akka deemuu hin beeku. Namoota eenyutu biyya kana nation building keessatti eenyutu gatii guddaa baasee eenyutu maal hojjete maaltu maal godhe inni jedhu beekuu qabna duubatti deebine. Appreciate gochuutu nu barbaachisa. Kanaaf mootummaan dhimmamtoota keessaa yookiin stakeholders keessaa tokkodha jedheetanii yaada. Waldaan Makaana Yesuusii isaan keessaatii tokkodha jedheetanii yaada. Mootummaa Oromiyaa irra darbee immoo ol kaasa mootummaa Itoophiyaa. Asteer ayyaana kan isheen duulte Oromiyaa bakka buutee miti Itoophiyaadha. Kanaaf seenaan kuni abbummaa Itoophiyaanis gama isaatiin mootummaan Itoophiyaas seenaa kana fuudhee warra seenessan wajjiniin sirriitti beesee uummatatti beeksisuu qaba jedhee yaada. Sadaffaa barnootas yoo ilaalte immoo barnoonni kuni kan jalqabe Oromiyaa keessatti yoo ta'e akka Itoophiyaatti jalqaba. Mootummaan Itoophiyaas stakeholderii tokko ta'ee seenaan kun daganaa haareffamee haa karaan itti uummanni beeku yoo godhe gaariidha jedheetanii yaada. Kana xobbaabaa qabachuu qaba jedhee yaada. Dhumarratti dargaggoota baay'eetu isin ilaalaa jira. Seenaan keessan mataasaa baay'ee barsiisaadha. Seenaan Daani'el baay'ee barsiisaadha. Seenaan Asteer Ayyaanaa baay'ee barsiisaadha. Dargaggoota mana isaanii ta'anii nu ilaalanii fi dhaamsa akkamii qabdu walumaa galatti uummata keenyaaf? Dhaamsa tokko jireenya koorraa jalqabeen kaa'uu barbaadan ni jalqabaa. Abdii kutatanii kana booddee hin danda'amu waan tokko jechuun hin barbaachisu. Waggaa 13 barumsa dhiisanii itti deebi'een ani otuu waggaa yeroon baadiyyaa jiru Ameerikaa fa'aa deemtaa Awurooppaa deemtaa naan jedhee waaqanatti meera ta'e fayyaatti maraadha ture. Garuu dhoksee makaa'e Waaqayyo. Garuu deebi'ee mana barumsaatti deebi'uun koo carraa kana naa kenneera. Kanaaf barachuun dargaggoonni barachuun of qopheessuun dubbisuun carraa nama bal'isa. Kanaaf abdiin kutatiina baadiyyaatti yookiin immoo barumsi na dideettanii warri teessanii qabxiinnaa dhufuu dideedhanii warri ta'an dargaggoonni warri na dhaggeeffatan qabxii miti ani kutaa 9 waggaa 13 isheen deebi'een irraa baradhaa jechuun barbaada. Inni gara biraan haardishippii baadiyyaa jireenya baadiyyaa hidhamuu maal ta'uu keessa darbuun rakkina keessa darbuun caalaatti wanna fuuldura keerra jiruutiif akkatti vaaluu laattu si godha. Carraa akkatti laattu si godha malee waaqumtiyyuu yeroo waaqaaf lafa uume macaafni qulqulluun kufaatii dura galgallis ta'e ganamnis ta'e jedha mitiire. Nuti ganamaaf galgala jenna. Macaafni qulqulluun kakuu inni jalqabaa garuu galgallis ta'e ganamnis ta'e jedha. Galgala irraa jalqabee ganamatti fida Waaqayyo. Kanaaf yoo har'a dukkanaa'e hin bari'a boru. Jireenya abdii kutachuu keessa darbanii bor akka inni bari'uu danda'u bor haaraa akka inni ta'e dargaggoonni beekanii cimanii ciniinnatanii dhaabachuun barbaachisaadha jedheetanii yaada. Sadaffaan dargaggoonni kan isaan beekuun isaan barbaachisu seenaa. Yoo seenaa uummata keenyaa seenaa namootaa beekne seenaan keenya boru ka'uu akka inni danda'u beekuun nu barbaachisa. Karaan beekneen Daani'el Dabalaa Fiqaaduu namni jedhamu tokko ka'ee seenaa koo barreessa naan jedhee waan yaadeeru hin qabu. Garuu haa xinnaatu haa guddattu wanta nuyi kontirbiitii goonu bor namoonni itti maqaan waamu. Kanaatiif seenaa darbirraa baranne nu immoo seenaa tokko hojjechuu qabna. Haa xinnaatu haa guddattu jennee jireenya keenya irrattis maatii keenya irrattis haa ta'u biyya keenya irratti namoota seenaa hojjetan ta'uun hamma humna keenyaatti hin barbaachisa jedheetanii yaada. Inni gara biraan dargaggoota ammas kanan inkaareejii godhu dubbisuudha. Kitaaba adda addaa dubbisuu ani nan barreessa isa kan koo dubbisaa jechaa qofaan jira miti. Kitaaba adda addaa dubbisuu irratti yeroo isaan yoo dabarsan gaariidha.
hin gargaara waan ta'eef boruuf nama qopheessa waan ta'eef jechuun barbaada. Dhaamsaan dargaggootaaf qabu isa kana hawaasa keenyaaf maraatiif immoo kanan ani kaasuu barbaadu seenaan amma barreeffame kuni waan isaanii haa godhatanii seenaa isaanii godhatanii ijoollee isaanii barsiisanii haa bal'isanii haa dagaagsanii jechuun barbaada. Namoonni tokko tokko seenaa Onismoos fa'aa wajjin walitti bu'a jedhaniitu yaadu. Seenaan Daani'el Dabalaa seenaa Onismoos fa'aa wajjin wal hirkisa malee wal simata malee wal fincila miti. Tarii namootatu akka kanatti yaaduu danda'a seenaa wal finciluu hin qopheessine macaafni kunis ergaa akkasii hin qabu. Hankanarra caalummoo yoo jiraate maddii odeeffannoo keenya kitaabolee faranjoonni barreessaniitii fi Addis Ababa Yuunivarsiitii keessa isa jiru walitti dhufeetu waan ta'eef ragaan kanarra fooyyammoo jira yoo ta'e seenaan gara fuulduraatti wal qaraa deemaa. Ergaadhuma ani kaasuu barbaadu Daani'el Dabalaa wajjin wal qabatee maayinni jecha tokkotu irra deddeebisee hin dubbadha yeroo baay'ee. Namni seenaa hojjete tokko otoon himatii yoo du'e yookiin otoon barreessee kaayee yoo du'e kan itti gaafatamu nama sana otuun taane seenessitootadhaan jedha. Kanaatiif dhaloonni amma jirru seenaa namoonni abboonni hojjetanii qonnee awwaararraa hurgufnee biyyoorraatii hurgufnee finnee uummatatti beeksisuun gahee keenyadha jechuun barbaada. Dhaamsan irratti qabu isa kana. Galatooma baay'ee. Egaa kun baay'ee hundumti keenya waan irratti hojjechuu qabnu akkuma jenne isteekii adda addaa qabna waan kana keessa. Isinis gaa akka hooggansa Maqaan Yesuusitti akkuma jettan Daani'el Dabalaa nama gumaacha olaanaa hundeeffamuu Maqaan Yesuusii wajjinis wal qabatee ta'uu danda'a. Gumaacha olaanaa taasisee afaan Oromootiin immoo nama waan guddaa hojjete sanarratti isinis gumaacha mataa keessanii gumaachuu qabdu piroojeektii gaarii isaa tokko hojjechuu qabdu jedhee nama mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas akkasumas immoo nus akka miidiyaatti gahee mataa keenya taphachuun nurra jiraata beeksisuu qabna agarsiisuu qabna wanti kun uummata bira akka ga'u taasisuudhaaf yaanna nutis gaa guyyaa har'aa luba Fiqaaduu keessummaa godhannee kan waammanneef inni guddaan waan kun akka beekamu akka mul'atuu fi contribution isaan hangammaatti godhan immoo kana booddee uummanni fudhatee kan koo jedhee waan kana irratti yoo hojjete akkuma sila jenne seenaa darbe irratti yoo hojjenne dhaloota seenaa hojjetu kan biraa uumaa deemna. Namoota seenaa uuman dukkana sana keessatti seenaa uumanii darban yoo har'an daganna ta'e immoo bor seenaan hojjetamu hin jiru waan ta'eef egaa lubaa yeroo keessan guddaa kana fudhattanii aarsaa gootanii gammadaa shoo irratti argamtanii immoo seenaa baay'ee ajaa'ibsiisaa kan akkasumas seenaa dhuunfaa keessanii hedduu ajaa'ibsiisaaf namatti tolu kana yeroo gabaabaa sa'aatii murtaa'e kana keessatti waan nu dabarsitaniif galatooma ulfaadhaan isiniin jechuu barbaada. Cheers. Isinillee galatooma. Akkas. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa Itiyoo Telekoom irraa.
Ilillii Grand Real Estate walakkeessa magaalaa guddittii biyya keenyaa kan buufate argama bareedaa irratti kan argamu hoteelota gurguddoo abbaa urjii 5 hedduun kan marfame giddugala magaalaa Finfinnee Koomishinii Dinagdee Afrikaa irraa meetira 200 fagaatee Kaazaanchisitti ilillii haaraan biqileera. Hoteela Intarnaashinaali ilillii fuulduratti dhimma keessan kamirraayyuu otoo hin fagaatiin waajjiraalee mootummaa fi miti mootummaa muummeetti dhiyaattanii akka jiraattaniif filannoo gaarii kan isiniif dhiyeesse ilillii Grand Real Estate. Gamoowwan abbaa darbii 30 fi 32 ijaaruun tajaajila jireenyaa guutuu ta'e waliin qopheessuun isin qofa eeguu irratti argama. Bakkeewwan daldala adda addaaf kan oolu akkasumas waajjiraalee fi manneen jireenyaaf mijatoo ta'an gurgurtaaf dhiyaatanii waan jiraniif akka ililliitti miidhagee isin eegaa jira. Hin yaadda'inaa warreen ulaagaa liqaa guuttan baankii Awaash waliin haalli isiniif mijatee waan jiruuf shakkii tokko malee nutti goruu dandeessu. Manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedhaa. Ilillii Grand Real Estate. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa fi barsiisaa ta'e luba Fiqaaduu Beenyaa Gandhaalaa wajjin kan guyyaa har'aa taasifanne asirratti xumurree jira. Maarree torban kun torban ayyaanaati waliin jennee jira. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u akkasumas maatii firoottanii fi hiriyoota keessan waliin yeroo ayyaanaa bareedaa yeroo gammachuu fi nagaan isiniif hawwa. Hanga xumura qophii keenyatti waliin waan turtaniif galatooma ulfaadhaa. Isiniin jennaa guyyaa har'aas ammoo Sponsoronni keenya akkuma beekamu Itiyoo Telekoomii fi akkasumas ilillii Grand Real Estate hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jennaanii sagantaa kana immoo direct gochuudhaan director qophii keenya Antikoo Isaayyaas akkasumas waraabbiidhaan abdii jireenyaa fi waajjiraa damaraa turanii ulfaadhaa jechuun barbaada. Nama torbaniin nu haa taasisu. Torban keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Hanga torbanitti